جولي ورمو دا داوات أخنا خام ورمو كسر دوما جرتو كنا خونو جولي ورمو ني كرتني أما وانو خون قد داري كرتني أسي بكا ورمو إلمان ورمو من تنا دوما جرو أرسلوا من تنيزاني واتا كنا من تنيزان داوات دا أنا أقول إنسان وراه بجرا إذا الكليلي مخريبة وإذا قرتي ويتي مخريبة ويتي عشاخنا أسخيس أنا مرو من خباث نشوفنا نما قرتي خادومه لو إنسان باثني إلمان أورم ولا قرتي إلمان أورم ولا قرتي أسخيس خيدا لقو إذن فيديو خافتني الدنيا رجلك فتني جاني تلفون أنجول يولي راه دول بيسا يالي تنجرا نقول فيديو وراب دريتي نوم تاني جاني أحالكنا أني إذا وان خليه شرا وانه نور ورا وتمشرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تطافي خبرجم تطخين جرا جرتو سنجشة أرجع خنومة أكو معك سنتما يو إني خرا يو إني يو جرا أكاسي أمتك إنك قرتي خان خليه نور أدو مثلا تيجرتي يو إني دروتي ريدا بو جرا نور دو فهم دوماتي فيديو خنا أكا هنگرتي هنگا آخرات هم دوماتي شير ولي قدا سنجنا نور دو فهم دوماتي أنا في نسرو كسب صاحب خيو جين نمن هدود والدم سنة وجياو جرا شرا إيه قاعد أقول تكين ياكم أقدر تكين تأمن تنا خنو تكا قدران شمرن كيا دبرته هدود نما ياو جرا شرا خام خرا هيرا يو إني درا ياو جرا هم دوماتي نور دفان أفير راكين سنجنا نور دفا خنو كنا جرا أما ياو جرا شرا خنو كنا ياو جرا خنو راكم أكما نما كين نما خاطر تكنا هدود نما كين نما ليانا ولي بده برسا خنو جولي ورمو قريبا لا لا خنو جولي ورمو كان الدنيا ريتاني أكاسمتي فيديو كان لا لا شير ولي بده برسا نجنا خنو على خنا خنو أكما أما أسيت أقدر كانت غانا مرة خافني هنگا أمات أسدر رجلا أكنا يكفي والله يكفي داودا ويارا خافني غانا ما سبيرا خافني هنگا أما أسدر رجلا شمرن كينيا وندا دبلته تكاغو دادان تكاغو دادان شمرن كينيا دبلته خنو كم ايرتنتي خنو والله وان هدو خنمتلو شمرن كينيا تكاغو دادان
hundi keenya as jirra jechuudha za'a ammaa kanatti ganama subirraa za'a lamarraa kaasee hanga ammaa as jirra kunoo akkuma agartan shamarran keenya xiqqaa guddan as jirra. Aywa akkam kunoo akkuma daawwataa jirtanitti shamarran keenya kunoo akkuma agartanitti ganama subirraa kaasanii kunoo hundi nama akkuma daawwataa jirtan waliin qabamanii as jirra jechuudha. Aywa kunoo akkana jechuudha haala qabatamaadhaan isin daawwachiisaa jirra jechuudha. Kunoo haatinis ilmoo qabattee hundi keenya as jirra jechuudha za'a ammaa kanatti jechuudha. Ganama subiin dhufnee as jirra yoo inni duratti. Kunoo dhageessanii jiran. Madoo teenya nuu kananii hin gallu ala bakkatti gallu qabnu manni kagallu kaarabaati kan ofii dhalleen araba. Akkasii bakkatti gallu jiru. Akkuma nu godhan dhaggeenye kana nu godhan biyya teenya taa'ee qabne mala yoo biyya teenya duudhe sheenaa qabu biyya teenya yoo duudhe sheenaa qabu. Akkasii gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya ammallee turtiin wajjin godhaa isin jenna. Kunoo shamarran keenya gaa tokko lamaa miti hedduudha jechuudha. Malee yaana shamarran keenya warreen as jiran. Shiibiinis duraan bishaan waraabbata dhugutte duraanillee dabballee waraabbata dhugutte ilmaan ganda keessa dhallee keessa gana jirra akkami hamtuu isaanii dubbannee duraanuu taa'u jirra dadhabannee har'aan ta'u himana mootummaa keessatti addunyaan ilmaan Oromoo fixuu jechuun aaniidha. Eebi addunyaa mana hidhaa keessa nama gubdu hin agarre mootummaa mana addunyaa mana hidhaa keessa nama gubdu wayifuu nama hidhanii hin agarre eenyutti himannaa eenyu bira teenya baanee baane asi galle kunoo wanni fe'eeti anu dhuftu. Akkana kunoo gaa ijoollee Oromoodhaa kan dullu hin jiru biyyaa nama hin qabnu alaa nama hin qabnu rabbii keenya nu asaddaru rakkoo qabnu. Mee ijoollee teenya agartee kan biyya alaatii fi kan biyya keessa jiran maaliif dhaamtamee aadatiya? Maal dhaamtaaf? Wani dhaamnuuf rabbiin tokko isinaa godhu waan tokko dubbate haqa tokko dubbate tokko isinaa dubbisu. Kan biyyatti soomanii amata 30 takka guyyaa 30 takka 36 soomanii hidhaa jirus Oromummaa jecha dhiigaa jecha jaalateetii miti. Har'aan tan akkasi gubatees mana mootummaa itti nama darbitu nagarree. Gubatees Oromoodha. Rakkinni Oromoo kan guddatee addunyaa tana namni akka Oromoo rakkatu jiru hin jiru. Har'aas baruu si nagarre nu addunyaa irratti nu qofaami kan addunyaa irra jiru tana dabarsa addunyaan nu agartu. Galatoomi mee khabira galatooma isin jenna egaa ijoollee Oromoo qaaliiwwan akkuma daawwataa jirtanitti amma gaa yoo inni duratti kunoo akkuma agartanitti shaararra yookaan ispaaltii irra baanee kunoo ni agartanii haala kanaan shamarreen keenya kunoo kaartona guurtanii tattaa'uu jiranii kaan ammoo huccuu manaa fijetee as malaan agartanii. Eewa ganama eega zaalamarraa kaasan kunoo laa xiqqaa guddaadhaan namuu asitti haala kana fakkaate jechuudha. Bakkatti galluu si qabnu hatiyaa numaa hundi jee ibiddaan kubanii ajuleessan ilmaan Oromoo. Bakka gallee tatteenyu si qabnu. Ilmaan keenya jalaa qalanii. Ilmaan keenya mataa keenya keessaatti miiraasee dhufa. Akkasitti. Nuti Oromoo rakkin garratti. Baay'ee galatoomaadha. Bakka hojjannee qatteenyu qabnu nuti Oromoo biyya qabnu biyya namaa yoo godaanee kunoo teenya tana Oromoo rabbii jalcal godhee bakkataan Oromoodhaa kunoo arrallee bakka qabu kunoo arrallee hiraatee ibidda. Ayyee. Ilmaan Oromoo kun maali tayyattu ifumaa if nu ajaa'ibsiise eenyu jeefaa giseen if laaluun qabaa'uu maali namni kun nutiin kun rakkoof dhalannee rakkoof dhumaa jirra maali addunyaa kana irratti akkumaatu hin dhageenyeewu nama mana hidhaa keessa gubata hidhamee seera jala jira maaliif gubata waan Oromoo ta'eef dhiira maraannee gubannee meenuu dhaga'aa tayyattuun dabarfattee fedhanii. Baay'ee galatoomi. Ayyee. Awwanin hin dabarfachuu fedhu. Ayyee. Addunyaan hatattaman akka nu agartu. Ayyee. Ilmaan Oromoo raqateenya ta dhumtee ijaan arguu dhabne akka awwaallannu. Jiraataan keenyas akka bilisa ba'u kanan dabarfachuu fedha. Galatoomi. Guutumaa guututti namni keenya
nama qiyaasaati miti nama 479 ijatee yaani narkee guyyaani ganama gubachuu ta'an kana galgala dhaqee arkee bas nama kun hundi gubatee kaan du'ee ka jirullee lubbuun isaa keessaa dhaatee akkaan gudaa'ee bilchaatanii laalamuun hin ta'amu kaameeraani kama inni bas inni waraaban jechuudhaaf telefoon hundallee nurraa fuudhanii misteefaa gisee seennu ta'ama tokko naqanii ibdibbinee maraachuu irra jira jechuudha nuti akka saree darriin laalamnee jira jechuudha nuti saba mootummaas hin qabnu waan takkaas hin qabnu nuti walumaanuu walleenuu rabbumaan nu jira. Egaa galatoomaa kun akkuma agartanitti yeroon tun halkan jechuudha halkaniin shamarran keenya akkuma agartanitti qaaguddaadhaan kun daa'ima ijaan gartanii daa'imni hundilleen za'atana ammaa tana kaartoona karaa keessa kun akkanatti lafarraa kaayati sa'atana daa'imni xiqqaan kunilleen kun as dhaabbatee falmii isaa geessaa jira jechuudha amma yeroon tun za'a halkanii akkuma agartan kanatti jechuudha amma sa'a kana egaa shamarran keenya ammallee itti fufa nu daawwadhaan gadumatti. Nagaiba dubbaqattoonni ka Somaalee jira, ka Amaaraa jira, ka Tigree jira, Suuriyaa jira, Suudaanii jira. Duuba baqattoota danuu kana keessa muti hijaamaan nuu qabanii Yemaniin nama keenya nutti xiyyeeffattee nama keenya nurraa gad. Muti yoo mana seennee ganaa isin gurra isin kakkallaa zaachaa lafa nuu kaayanii jiran. Waan kana taatee muti ilmaan Oromoodha baarattis nuu dhumaa. Igaraa qurxummiinoo keessa jira, bikka cufanuutu keessa jira. Yaa ummata Nabi Muhammad Rabbii jaa warri ala jirtan kuntinu nuu dirmadhaadha. Ilmaan Oromoo as keessa dhumanii har'allee bobbaagala wallaalanii har'allee qaqqabaa oolan. Reefa keenya fudhachuu nu dhorkan akka fiigaa dhahinee isaan shurtaan isaanii walitti haasawaniiti muti nu dhorkan akkatti seennee nama keenya laallu nu dhorkan jechuudha. Mikiinaa yoo inni chisaarii fi yenneemi ummanni fannoo diimaadha dila isaan reefa keenya kana guuran ol nu seenu nu dhorkanii lamma muti akka nama du'eetiif laalu jirra. Hayyee daawwattoota fi kabajamtoota keenya ammallee gaa itti fufaa. Miidhaa yoo inni kan waraqaa qabu niin baasaa kan akka fedhan galaate jette ummata nuti jirte yoo innidha. Ishiidhaan nu fite yoo innidha. Kunoo gaa akkuma argaa jirtanitti gaa halkanii yeroon tun halkanii kun namuu kaartoona haayigateeti namuu gartee manarraa waan qabu gartee. Qabaanis nurraan dhiifamne. Qabaanis nurraan dhiifamne. Du'ee. Kajiru, kadame, kamada kabu, hedu garan nakani rakko jirra ya boleh yang kayaknya gana maza, aku lama dufne kuno ilama jirra, dumne biang kamu. Akai sini jalan ini agak tanya ni, bombi tidak berbani nama kayaknya fitan. Akasi bayar isinggar tu pada nufti ada sini jana, hayena kalau tu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seninja ilman Oromo bakka jirtan inti namni biyya alaa keessa jirtan Ameerikaa keessa jirtan warri sagalee qabdan sagalee kan uffaatan isin gaafanna. Ilmaan Oromoo warra dhalataa Oromoo qofa ta'e warra biyya Yaman keessa jiru magaala sanaa keessatti nama 500 bakka takkatti bombiitti darbanii fixan. Kanaafuu sagalee kan uffaatan isin gaafan warra addunyaa kanarra jirtan guutuutti sabaaf sablammii keessa Oromoo qofa fixan. Sabaaf sablammiin achi keessa hin jirtu Tigree jira Amaara jira. Somaalee jira sabab sablammii kana hunda keessaa Oromoo qofatti darbanii Oromoon qofni dhumatte. Kanaaf wanni nuti feenu ammatti janaazaa teenya akka argannee wallaanannu nama achi keessatti akka waan nu barbaanne harka keenyan nama achi keessatti dhukkubsate fakkeenyaaf hedduu miidhamee jiru akka ibii teenya fittee aanunnee wallaana nu barbaanna. Hasanirraa hafee maneedhaa keessa jiru akka atattamatti akka ammatti nu ba'u barbaanna. Sanirraa kaafee warreen nuti haazirru kun akka halli ammatti argannee nuti biyya qabna biyya teenya figallee biyya teenya falmannee duunu barbaanna. Hagan mun isin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya. Nuti nyaanne akkanuma jiraanne hanga gartee halli nu argamtu bakkuma tana jira. Bakkuma tana jira addunyaan akka nu gosa addunyaan akka nu beektu feena akka sagalee nu taatan hayyoonni keenya bakka jirtanitti nu akka sagalee nuuf taatan barbaanna. Galatooma isiniin jaa. Hayyee atillee galatoomi egaa shamarran keenyaa fi hawwootan keenya asuma gartee egaa kun yaada qaban yaada isaanii irraa fudhatiin jira jechuudha. Ammallee egaa sagantaan teenya hanga dhumaatti itti fufti isin jenna hordofaan afeerraa keenya.